Jaalallee kiyyaa nan ajjeesisaa jette mucaan tokko. Jaalallee kiyyaa nan ajjeesisaa. Ani toon du'iin dura. Kabaja korreen caalu ulfina korreen caalu waan ta'eef nan ajjeesisaa. My goodness. Biyyi tarkaanfatee iddoo inni ga'e argitaniittu as gahamee jira jechuudha. Iddoo kanarra gahamee jira yaa waaqati dubaasi. Ani kan hin jiraadhu biyya Ormaa keessa, biyya Arbaa keessa, inni Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo dheeraa waliin haasofneerra. Garuu amma ulfina koon caalu, jireenya koon caalu waan ta'eef itoonni nan ajjeesin ana isan ajjeesisaa. Maattu ijoollee keenya nagaan siniifaa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan bagaarra geessanii isiniin jedha. Egaa seenaa mucattii kanatti yeroo sin dabarsu waan akka kana baay'ee isaa haasa'ameera. Garuu tarkaanfiin jijjiiramaa dhufa baay'ee tarkaanfiin jijjiiramaa yeroo dhufu bakka namni humna isaatti olennaa ta'u waan mantaani murteen taani keessa galaa jechuudha. Mucaan kun yeroo dheeraadhaaf kan isheen isa faana haasaa turte, kan isheen isa faana laayifii dabarsaa turte, onlaayiniidhaan jechuudha. Onlaayin laayifii kan isheen dabarsaa turte yeroo dheeraadha. Nama kana faana erga wal bartee hinaasa'u viidiyoodha, hinaasa'u viidiyoon hin ergaa noormaalii hinaa baay'ee dhagaas keessatti waan isheen isaa ergaa turte jirti. Maallaqaan hin gargaarti maal bakka jechuun nama kana ishee qabee dhaabee jira jechuudha. Ishee jiraachisa. Viidiyoolee kan waraabdee ergitee baay'eetu jira. Yeroo tokko miti baay'eetu jijjira. Booda garuu mucaan kun yeroo dammaqxu ofii humaa godhachaa hin jirtu baay'ee. Waggaa lakkoofsisti bara lakkoofsisti malee waan isheen irra geesse tokko hin jiru. Waan isheen godhatte hin jiru. Yeroo nama ilaaltu yeroo namoota kan ilaaltu hin dammaqxe bakka maal keessa hin jiraani maal gochaa hin jira eenyuuf hojjechaa hin jira jettee dammaqxe isarraa adda ba'uu murteeffatte. Isarraa adda baatee bakka ofiishiitti deebitee jireenya ishee jiraachuu barbaadde. Nama kana ofumarraa baasuu barbaadde bakka yoo inni narraa deeme malee ani nama sin ta'u ani maallaqa sin qabadhu anis humaa hin godhadhu jettee murteessite isaan sin barbaadu bakka kana booda dhaabuun qaba si faana naan ta'anii jettee itti himte. Booda namji balaa busee maaliif jedhe rakkoo jiraadhe maaltu maal immoo nama biraa argattee jedhe maal jedhe. Lakki baqqaani jireenya koo jiraachuun barbaada of danda'uuf biyyaa bee waan ta'eef jireenya koo jiraachuun barbaada kana caala asifaanatti fufuu hin danda'u jetteen. Nimmoo nama biraa argatte natti fakkaata kan biraatu si dhufee anarra bakka warri dhiiraa akkas jedhu miti reeyooti isaanirra nama biraa argatte kan na caalu argatte miti kanaaf miti waan akkasii hin jedhama akkas jedheeni. Egaa akkas taanaan jedheeni waan baay'ee na biraa qabda waan ta'eef viidiyoolee garaagaraa kana na biraa qabda waan ta'eef kallattii barbaachisu hundumaan eeggadhu jedheen. Waan jiraattu miti atis hin jiraattu waan ta'eef ati jireenya kee fooyyessuu barbaadde waan jiraattu waan hin taaneef kallattiilee barbaachisuun viidiyoo kee gosa hunda sana eegila baay'eetti ergiteetti isiniin jedheeraan. Innaa akkana jedheeni isheenuu baay'ee hirrifatte hinnaate. Yaa isheen ilaalee balleessatti fakkaata akka yaada isheetti ilaalee jennaan hin balleessatti fakkaata kanatti akka ishee yaadutti viidiyoon kun erga isa bira gahee jennaan bilbila isaa keessa waan kaa'u waan seef godhee ol kaa'utti hin fakkaanne waan baballeessu wayii itti fakkaateeti akkana murteessite. Isa booda baqqaan akkas jedheeniitu deebisee iyyuu faana hin haasofne cal jedhe isheenis cal jette. Booda garuu isheedhumatti deddeebisee akka isa bira jiru akka mirkaneeffattuuf viidiyoon kee hundisaayyuu gosa gosaan kunoo laali jedhee deebisee ishumatti erge jechuudha. Akka isheen akka hin banne bartuuf jechuudha. Akka jiru akka isheen mirkaneeffattu ilaalladhu kunoo si jira hundisaa gosa gosaan si jiraati ilaalladhu kunoo kanaafuu kana eessa iddoo barbaaddeen si gahaa jedheen. Bakka baay'ee doorsisee hin naasisee hin sodaatte. Mucattiin obbolaallee baay'ee qabdi miidiyaa irraallee baay'ee qabdi bakka jechuun baay'ee rifatte baay'ee tokko hin naate jechuudha. Kanaafuu maal gochuun qaba jettee nama kana birriitti biteen nama kana dhaabama gochuun qaba jette. Bakka birriidhaan nama bitee nama kana hin dhiisu jette akkana murteeffatte jechuudha. Ilaal namni gaafa balleessaa wayii balleessu hirrifata. Hinna haichu mucaan kun amma waan gootetti naatetti rifatteetti illee gaabbiteetti namni akkasii nama gaariidha nama balleessaa isaarraa deebi'udha.
nama balleessaa isaarraa deebi'u namni rifatu jechuudha. Garuu ishiin nama kana akkasiin goosiseetu dogoggora guddaadha. Nama kana namni tokko du'e namni tokko hin taa'u. Isheen illee sammuun ishee nagaa hin ta'u. Namoonni kana godhan illee hammamillee yoo birriin isaanii kenname hammamillee yoo yakka dalagan booda hidhamuun isaanii hin oolu. Booda jireenyi isaanii baduu hin oolu. Namni garuu birrii muraasa ilaalee lubbuu namaan balleessa. Namni balleessas jira. Namni nama balleessas jira. Namni namaan balleessames jira. Waanuma taasifamudha. Garuu kun dogoggora. Tarkaanfii akka kanaa fudhachuun dogoggoradha. Kanaaf namoonni tokko namni tokko nama ati suuraan kee maalii kee akkasiin goosisa jettee yaadda. Nama immoo otoo ati kan isaa taatee jirtu, otoo ati isa faana jirtu, otoo ati haadha manaa isaa taatee jirtu kan ergitoo namni sunoo si dhiisa. Garagalchi ilaali. Si dhiisaa hin jedhe. Si hin dhiisu. Amma kan booniyyeetti sinii fiduufidha. Booniyyeen jechuudha. Nikaanarraa habuusu jetteetti. Nikaanarraa habuusu jetteetti. Hin galus jetteetti. Hin barbaadus jetteetti. Maaliif hin sodaatteetti jechuudha bakka. Sodaachuus qabdi baay'ee. Ani dura jedheera. Sodaachuu qabdi jedheera. Dhiirri ammamiyyuu osoo isin jecha isin jettanii arrabsitan sanaa gadiyyuu osoo ta'e. Fuuzoo wanta tokko bakka wallaala wayii jedhame nama jiramti humtuu hin galleef wayii yoo jettanillee ishee kana irratti garuu huma galtiif. Ishee kana immoo huma galtiif waan gochuu qabu hin beeka. Kanaaf ani sodaadheeraaf waan ta'eef isheen nama kanatti dhaquunshi sirrii miti jedha. Bira dhaquunshi itti deebi'uunshi sirrii miti. Bakka. Ta'emti ta'e ergi namni tokko nama gidduu galee akkas godhe ko namni inni miidhame sun nama dhiisu miidhamaan isadha waan ta'eef as keessatti miidhamaani nama kana namichadha waan ta'eef hin dhiisu. Kanaaf isheen nama kanarraa baduu yookaan adda ba'uun ishii sirriidhumadha. Irraa fagaattee ishii of update goote of haaressitee sanuu ummata kanarraa laash jettee ummata kanaan xiiqii galuu dhiistee morkachuu dhiistee jechuudha. Morka uummataa dhiistee of dhoskitee yeroodhaaf ji'a tokko lama yeroo fi kennitee of dhoskitee akka namni ishee irraanfatu ishee dagatu gootee kaateetu jireenya ishee update gootee of haaressitee gara hojiittis gara kan biraattis seenti. Isheen garuu amma uummata xiiqeffattee uummataan xiiqii qabattee jirti. Laayifii galtee uummanni asirra jiru uummata gurguddaadha. Nama gurguddaadha. Nama umuriidhaan illee na caalu. Akkamitti gad deebi'anii wanta xiqqaa kanarraa haasa'u jette. Wanti xiqqaas luka. Akkamitti gadi deebi'anii wanta xiqqaa akkasiirra haasa'u isaanii koo nama gurguddaadha jette. Kanaa oli wanti du'ni jira. Du'aan gargar miti bar namni kan nama ajjeesu kanuma irrattidha. Waa'ee du'aa nama tokko moo namni hinaasa'u yoo ta'e waa'ee du'a namaarraa hinaasa'amu yoo ta'e namni kun maa du'e akkamitti du'ee du'uun qabu dhugaansaa bahuu qabamaaf kun badee jedhu taana eenyutu eenyuuf falmare namni waa'ee namaa hinaasa'u taanaan bineensatu dhufee waa'ee nama haasaa wayi bineensonni bosona keessaa dhufanii appilikeeshinii wayi uummatanii waa'ee namaarraa hinaasa'u. Kanaaf hammanatti isheenii amma kanatti waan dalagdeellee tuffattee jirte jechuudha. Kana ol garuu maal akkamii yoo hojjette guddaa ta'a. Roomaantikii akkamii yoo hojjette onlaayin maalii yoo hojjette yookaas laayifii bantee yoo maal hojjette guddaa ta'a ishee biratti. Kanaaf dantaa isheeti garuu ani isheedhaaf sodaadheera yaa waan balleessiteetti. Namni balleessa akkasii waan balleessee fi du'uullee hin qabu lubbuun isaallee darbuu hin qabu lubbuudhaan jiraachuu qaba. Yakkasaas ofiisaa dalagatee qaamni isaas kan isaati wanti bees kan isaa miti garuu lubbuudhaan du'uun qabu. Lubbuudhaan jiraachuu qabdi intaloo. Dhuguma siniin jedha bara namni baay'een humaan godhu humaayyuu hin godhu humaa eera dhiisi namni akkana gubatee waan godhu dhabee wilwil jedhe kun waan godhu yeroo dhabu kanumaan aarii isaa tasgabbaa jechuudha. Wanti isaa harka jiru ammanatti yoo isheen galte isheedha waan ta'eef ishee qofa cammaqa godhaa jechuudha. Kanaaf namni fagoo jiruyyuu akkam viidiyoon koo gadi ba'a. So viidiyoon koo gadi hin bahin durseen tarkaanfii akka kana birriidhaan namatti bitee akkas godha namni jedhu kashiisini. So gara isa kanaatti yeroo isinii deebisu mooyyuu tarkaanfii akkanaatti galu jechuun ofillee of miidhuudhaa of balleessuudhaa dhugaan siniin jedha. Namni birrii arganna waan barbaade godha. Baay'ee namni dantaan qabu birrii bichaatti kenni malee nama sin balleessa nama sin ajjeesa kun waan haaraa miti. Namni namaan du'e namni namatti bitames baay'ee dhageenyeerra yakkoota akkanaa dhageenyeerra garuu sirrii miti. Yakka akkanaa namarratti dalaguun nama sanas ofis balleessuudha. Kana gochuurraa atammatti gaabbiteetti qaanfatte miti. Waan barbaade haa godhu. Waan kallattii barbaadeen haa hassaraaca'u bakka.
iddoo barbaade bakka reediyoo barbaadetti haa ergu. Maa hin barbaanne Aljeeziraatti illee haa ergu. Kalas takka si biraa beemti takka ergitemti sammuu kee tasgabbeessi. Bakka humaa miti jedhiti. Humaa miti erga goote jechuudha. Humaa miti jettee garuu ati maal goota dhufteetti dhiyaachuun qabdu. Dhuftee warreen ajandaa si godhatan amma yoo waan tokko gadi ba'e ajandaa ta'uunsaa hin oolu. Garuu kan ho'isu nama sanadha. Kan qabbaneessus nama sana. Namni sun deebii hin kennu taanaan dhufee irraa hin dubbatu taanaan bakka isa barbaadanitti dhufee laayifis ta'e wanta barbaadettis dhufee itti owwaatee jara faana hin falmu yookaas ofirraa hin dubbatu taanaan lash jedheetu namni mataadhuma dhabee tokkuma guyyaa tokko kan guyyaa lama dubbate bira kuta. Ati garuu dhuftee irra teessee hin falmita waan biraa as qayyasuudhaaf yookaas kuffisuudhaaf jettee waan biraa dubbatte yoo ta'e ittumaa sitti caalaa deema. Ittumaa mataa kee irra bahaa deema jechuudha. Kanaaf viidiyoon kee yoo as saraaca'amee iddoo barbaade haa gahu ati yeroo sana miidiyaa irraa dhokadhu. Hin ilaalin, hin fayyadamiinis, jecha namaas hin dhaggeeffatin. Cufi ofirra guyyaa sadii caala deddeebi'ee ol darbatamee hin haasa'amu. Isa booda nagaadhaan miidiyaa kee ilaalta. Ofis hin maxxansin, ofis hin postotin akka nama hin jirree ta'e. Bakka si dagate namni hunduu yeroo si dagate booda hin deebita. Namni deddeebitee tokkotu sitti dubbata malee namni dhimma kana miimoorii keessaa achas baasee sirriitti haasa'u hin jiru. Bakka kanaafuu update of gootee deebita kalaas kana seerrisa habibti si galeera. Kanaafuu dhimma nama keessa sanuu maallaqa kee baastee aga lubbuu naa baasaa jechuutti maallaqa kee baastee du'a namarratti murteessu. Inni waan godhe haa godhu, inni itti gaafatamu. Inni waan barbaade haa godhu. Bakka qaama kee yoo ta'e immoo hundumatu qaama kana qaba. Dubartii ilaallaan qaama kana qabdi. Dhiirrillee qaama kana argaa oola. Dhiirri qaama kana faana jiraachaa oola. Isaafillee haaraa miti. Kana laaluu jechuun humaa tokko miti jechuudha. Erga si harkaa bahe dursa of eeggachuudha. Salphina ofii eeggachuudha. Qaanfachuu ofii eeggachuudha. Kun mooraaliidha. Kun haamileedha baay'ee. Haamileen cabnaan mooraaliin namaa gadi deebinaan namni baay'ee dafee ol hin jedhu. Kanaaf dursa of eeggachuudha. Dursa of harkaa baasuu dhiisuudha. Dursa waan akkasii dhiisuudha. Viidiyoon maal fayyada? Suuraa qullaa maaliif fayyada? Ati finni afaan iyyuu haasoftan gahaadha. Maalirra fakkiirraa maal fuudha? Fakkiidha barkun. Fakkii kunoo dhaqee hin laalu fakkii iddoo barbaade. Fakkii laaluu yoo barbaade kunoo googalii keessa guutanii jiru. Iddoo barbaade fakkoonni akkasii guutanii jiru. Yoo viidiyoo barbaade illee iddoo laalamu laaluu danda'a guutanii jiru iddoo qabu isaanis. Kun maal isaa godha? Ati sagalee keetiin isa faana haasoftee amma gaafa yerootti gahaadha kalas.